ስደተኛ በመሆኔ የሚሰማኝ ነገር ሊኖር ይችላል። አገርን ያህል ነገር ትተህ ስደተኛ መሆን ዞሮ መጥፎ ነገር ነው። Hiriyaa Lammaa Magarsaa yeroo dheeraa kan ture pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa duraanii Gaddoo Andargaachoo tibbana paarkingii dalagaa jechuun hedduu yoo itti qoosan mul'atan. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti hagas ijoo miidiyaa hawaasaa ta'e hin jiru. Guyyaa kaleessa isaa dhimma kanarratti deebii laatee jira Gaddoo Andargaachoo. Namni kun gorsaa Abiyyi Ahmad ture. Hiriyaa Lammaa Magarsaa jabaa ture. Dabrees yeroo tokko Oromoodhaaf nama fira turedha. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Deebinee dhufnee jirra. Dhimma tokkoon dhufnee dhimmi dhufneen kun maal seetanii dhimma ijoo ta'e tibbana hedduun keessan quba qabdan jee yaada waa'ee pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa duraanii obbo Gaddoo Andargaachooti. Gaddoo Andargaachooti wal qabatee waa baay'een dubbatamaniiru. Namni kun kaleessa qondaala olaanaa mootummaa ture. Har'a immoo yoo bakka konkolaataan dhaabbatu eegu namoota baay'eetti ajaa'ibate. Namoonni baay'een yoo isatti qoosan mul'atanii jiru. Baay'een ajaa'ibanis akkamitti akka nama dalaguutti akka qoosan ummanni keenya hagam akka nama tuffatu ummanni keenya hagam akka gadi bu'aate ilaalaan ture jechuudha. Dhimma kanarratti xiyyeeffannee maaliif Gaddootti qoosame? Gadduunoo maal dogoggore waan jiru gabaabsine aga daqiiqaa 10 waliin ilaalla. Sana dura garuu akkuma baratame san gaaffii tokko isin gaafadhaa. Gaaffii tanarraas naaf deebiftanii koomentii irra naa barreessitan. Jalqaba akkuma gaaffii isin gaafadheen koomentii irra naa barreessaa. Garuu viidiyoo tana guutuu dhaggeeffadhaa. Gara dhumaarratti deebii nutis laannee irrattis ni dubbannaa jechuudha. Isin yaada keessan dabaltanii gara boodaarra garuu deebii ni kennina. Gaaffiin irra qabanne immoo nama dhiiraa waggaa dheeraadhaaf biyya takka bulcheen kan uummata isaa cunqursee jechuudha. Abbaa irree jennee yoo yaamne dubartii waggaa dheeraadhaaf biyya bulchiteen maal jennee yaamna? Fakkeenyaaf amma dargii abbaa irree jennee yaamna. Ministeera muummee Baangilaadesh dubartii jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa 20 ol biyya san bulchite maal jennee yaamna? Gabaabsitanii naa barreessitanii anis akkuma viidiyoo tana xumureen yaada kiyya xumuradheen deebii itti kennuudhaaf na yaalaa jechuudha. Nafaana bu'aa kallattumaan waan qabanneetti isin dabarsinaa. Har'a wanti qabannee dhufne waa'ee Gaddoo Andargaachooti. Gaddoo Andargaachooti bana ijoo miidiyaa hawaasaa ture erga viidiyoon isaa takka baate. Viidiyoon isaa tun isaa paarkingii eeguudha kan mul'atte. Namatu waraabe. Namni viidiyoo sana waraabe deeggaraa mootummaa Abiyyi Ahmad akka ta'e ifa ture. Rakkoon qabu. Anis viidiyoon tokko seeraan ala I don't know seera Ameerikaatti hin beeku garuu biyya teenyatti yoo ta'e viidiyoon takka seeraan ala waraabamte miidiyaa hawaasaa irratti hin dhiifamtu seerri ni gaafachiisaa jechuudha. Biyya Ameerikaa tanatti garuu wantoonni akkasii haarawaa miti deddeebiidhaan keessumaa lammiileen Itoophiyaa yoo walirratti raawwatan ni mul'atu. Viidiyoo wal waraabanii seeraan ala osoo namni san quba hin qabne ni maxxansu. Wanti kun seera Ameerikaatiin akkami waan jiran hin dubbisne tarii gara fuulduraa dubbisee ilaaluu danda'a. Warri beektan immoo yaada kennuu dandeessanii viidiyoon san osoo Gaddoo Andargaachoo quba hin qabne nama lammii Itoophiyaa ta'e kan biraatiin waraabamte namni san deeggaraa mootummaati. Akkuma beektan Gaddoo Andargaachoo ammatti Ameerikaatti baqatee Ameerikaa jira. Waggoota dheeraadhaaf nama siyaasa Itoophiyaa keessatti gahee olaanaa qabanidha. Dhugaa dubbachuudhaaf bara 2018 jijjiiramni Itoophiyaatti dhufu dura wayyaanee wajjinis nama hojjetedha. San dura garuu sirna wayyaanee kana jijjiiruu irrattis mootummaa wayyaanee diiguu irrattis nama baay'ee hojjete. Ji'a namaan keessaa Gaddoo Andargaachoo tokko ture. Ni yaadatta yoo ta'e hiriyaa jabaa Lammaa Magarsaa ture yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa turetti. Uummata Oromootiif uummata Amaaraa walitti dhiyeessuudhaaf Oromoraa namoota uuman keessaa Gaddoo Andargaachoo tokko ture. Nama jabaadha jechuu ni dandeenya. San bira kutee nama uummata isaa jaallatudha Gaddoo Andargaachoo nan beeka. Yoo xiqqaate 2017 irraa jalqabee hirmaannaa inni siyaasa duraanuu siyaasa keessa jira. Hirmaannaa inni siyaasa tanatti dhiyaatee godhuu fi uummata isaa akkaataa inni itti miidhaa jalaa baasuudhaaf yaalu natti tola ture jechuudha Gaddoo Andargaachoo. Ammallee yaalii akkasii wayita inni godhu nan arga. Ta'ullee garuu erga Abiyyi aangoo qabatees sadarkaa ministeeraatti baay'ee tajaajilee jira. Naannoo Amaaraarraa akkuma kaafameen yookaan akkuma sirni wayyaanee diigameen gara ministeeraatti ol guddate. Waggootaaf ministeera ajaalaallee ta'uun tajaajileera. Akkasumas ergama addaa ta'e dhimma laga Abbayyaa irratti Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu deddeebi'uun haga Tiraamp wajjin illee mari'atee jira. San bira kutee namni kun gorsa Abiyyi Ahmad ture. Dhugaa dubbachuudhaaf Abiyyitti namoota dhiyoo ta'an keessaa tokko ture. Nama Abiyyi amanu keessaas yeroo tokko nama addaa ture jechuudha. Gaddoo Andargaachoo yeroo waraana kaabaa waa'een isaa ijoo dubbii ture. Waraanni Tigraay gaafa dhalatu namoota
resti teenya deeffanne jaanii lola Tigraay san akkaan irratti hirmaatan nama ummata Amaaraa duulchisan keessa Gaddoo Andargaachoo tokko ture. Akkuma isin hin jenne 2018 jijjiiramni dhufuu dura Oromaaraa namoota uumanii lammaa wajjin sirna wayyaanee buqqaasuu keessa gahee olaanaa taphatan keessaati. Sababiin isaa uummanni Amaaraa akkuma beektan dhimma lafaa kanaan wal qabatee yeroo hedduu naannoo Tigraay wal dhaba. Gaafa waraanni kaabaa jalqabu ammoo Gaddoo Andargaachoo haga bakka waraanni itti gaggeeffamu deemee uummata Amaaraa duulchisuutti gahee ture. Egasii booda haalli hundi ni jijjiiramee waraanni kaabaa sadaasa 2022 ni dhaabbatee gaafa waraanni san dhaabbatu garuu Gaddoo Andargaachoo fa'aa warri waraana sana irratti Abiyyi wajjin hirmaate. Uummanni Amaaraa hedduun isaanii waraana sana irratti hirmaatanii jiran jechuu dandeenya. Gaafa waraanni san dhaabbate Gadduun uummanni Amaaraa achi keessatti hirmaannaan qabu yookaan marii Pretoria keessatti hirmaannaan qabu jechuun Abiyyi wajjin wal dhabe. Achi waliigalteen Pretoria mallatteeffamu hordofee Gaddoo Andargaachotiif Abiyyi hiriyyaa ta'uu hin dandeenye jechuun wal dhaban gaafa sirraa jalqabe. Sana booda ni yaadattan yoo ta'e 2023 natti fakkaate hundoo goruu baadhee gara jalqabaa ta'uun oolu. Ifatti bee akka waan Oromoon Amaaraa ajjeeftetti Gaddoo Andargaachoo kan fira Oromoo fakkaatee yeroo dheeraaf Oromoo Amaaraa waliif fiduudhaaf yaale sun gaafa paarlaamaa irra taa'ee akka waan Wallagga keessatti Amaaraa ajjeefamaa jirutti olola gaggeessaa turedha Gadduun. Mootummaan kunis uummata Amaaraarra waraana baneeraa jechuun ifatti Abiyyi mormuu gaafa sana yeroo duraatiif uummatatti mul'atee ibse. Osoo dubbannu namoota faannoo ijaaran keessaa Gaddoo Andargaachoo tokko ture. Gadduun ministeera ta'ee osoo hojjechaa jiru faannoo hidhachiisaa ture. Abiyyi yeroo sanatti hin beekne karoorri isaanii guddaa ture. Faannoo tana jabeessanii Abiyyi mataa isaa buqqaasuudhaaf ture akkuma waraanni Tigraay dhaabbateen garuu hin milkoofne. Abiyyi isaan dura waan naqee natti fakkaata. Gadduun akkasitti nyaadhamee boodarra isaa fi Abiyyi gaafa wal dhaban waggaa lamaan irraa natti fakkaata. Waggaa lama ga'uu isaa hin beeku garuu gara Ameerikaatti baqatee jechuudha. Isaa fi Abiyyi wal dhabanii adda bahanii amannaan ifattis bee paarlaamaa irratti Abiyyi mormee sana booda gara Ameerikaatti baqate. Gara Ameerikaatti baqatee maaltu ta'e? Gaddoo Andargaachoo nama PhD qabudha. Nama muuxannoo yeroo dheeraa experience jechuudha bulchiinsaa qabudha. Haga ministeeraatti tajaajilee jira. Naannoo takka bulchee nama uummata miiliyoona 30 ol bulchee beekudha. Baay'ee kan si dhibu garuu Gaddoo Andargaachoo warra Ameerikaatti eega baqatee waggoota booda paarkingii akka hojjetu viidiyoon bee guyyaa muraasa dura bee viidiyoon san irratti hojjechuudhaaf yaalaa turre garuu baay'ee ijoo dubbii ture. Maaltu ture paarkingii dalagaa jaan bakka konkolaataan dhaabbatu jechuudha. Achi dalagaa akkamiin paarkingii dalagaa jaanii namoonni baay'een morman yookaan itti qoosan yookaan har'a Gadduun gaddeebee kun olaal Abiyyi hojjechuu diddaadhaaf gaddeebee sadarkaa kana gabbu'ee ministeera irraa gabbu'ee kun konkolaataa eega jaanii namoonni baay'een itti qoosaa turan gadi buusuudhaaf yaalaa turan arrabsuudhaaf yaalaa turan baay'een gaddaan dhugaa dubbachuudhaaf maal jaanii beetanii nama yoo jibbanii haqa isaallee hin jibbanii jaan dhugaa dubbachuudhaaf nama tokko jibbuu ni dandeessaa haqa namni sun qabu garuu jibbuu hin dandeessu. Gaddoo Andargaachoo paarkingii hojjechuun akka kiyyatti dogoggora jee namanu akka kiyyatti waan hamaadha jee namanu yookaan waan fokkisa jee namanu namni tokko nama kadhatee yookaan saamee yookaan hatee yookaan ammoo nama ajjeesee jiraachuurraa hammaala fuudhee yookaan ammoo humnaan ba'aa fuudhee jiraachuun baay'ee isa irra boqonnaa kennaaf irra gammachuu qabas isaafis jireenya isaa ammaatiifis boruutiif illee nama saniif fayyadu waan akkasiiti. Amma namoota namni viidiyoo san waraabe jalqaba irratti paarkingii dalaga jee nama akkuma isin hin jee nama Ameerikaa jiru kan mootummaa kana deeggarudha. Maaliif mootummaa deeggaran jiru? Maaliif viidiyoo illee waraaban jiru? Namni san kaayyoon inni viidiyoo waraabeef maali jennee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Namni san wanti viidiyoo waraabeef tokkoof tokko qofa ture. Gadduu gabbuusuudhaaf, kabaja isaa xiqqeessuudhaaf, laaljee uummata agarsiisuudhaaf. Garuu faallaa kanaa ta'ee namni san viidiyoo waraabee gadhiisullee gadduudhaaf uummanni ni gadde. Gadduudhaaf uummanni ni dhiphate. Gadduudhaaf uummanni ni yaadeef ni rifateef illee. Dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Gaddoo Andargaachoo isa dur kabaju caalaa kabaje. Sababiin isaa maali jennee ilaaluu qabna. Gaddoo Andargaachoo qaleessa ministeera irra ture, pirezidaantii naannoo irra ture, ivinarra bulchaan aanaa tokko yookaan bulchaan ganda tokko maallaqa saamee jiraachuu jira. Apartaamaa ajaa'ibaa ijaarrachuu jira. Gaddoo Andargaachoo garuu gorsaa Abiyyi Ahmad ture. Ministeera olaanaa ministeera ajaalaa ture. Mana akka barbaadee mootummaan kennee fi konkolaataa akka barbaadee kennee fi jiraachaa ture. Har'a Ameerikaatti eega baqate maaliif sadarkaa sana mudate yoo jennee ilaalle Gadduun bakka guddaa yoo ture illee hin saamne
wanti ati ragaa ba'uu fi dandeenyu wanti nuti dhugaadhaan ragaa ba'uu fi dandeenyu anamma natti fakkaatee wantaan ani dubbachuu danda'u tokkoof tokko qofa ni jiran gadduun kabaja qaba sababiin isaa haga ministeeraatti tajaajile naannoo Amaaraa guutuu bulchee Gaddoo Andargaachoo akka namoota biraa hin saamne ummanni isaa ummata isaa ajjeesee yookaan ummata isaa saamee yookaan buqqisee aangoodha qofarratti xiyyeeffatee jireenya qananii jiraachuu hin filanne wanti inni filate ummata ajjeefamu arguurra fakkeenyaaf waraana naannoo Amaaraa keessa deemaa jiruun ummanni ni ajjeefaman dhugaa lafa jiru kana waraana qaamota lama jidduu gaggeeffamuun hin dandeenye gadduun ummata ajjeefamaa jiru kana arguun isa hin dandeessisne aangoo san dhiisee qananii isaa sun dhiisee baqachuu filate baqatee hoo humnaan dalagatee jiraachuu filate paarkingii seenee jechuudha. Wanti ati ragaa baatuuf tokkommaas ni jira gadduun gaafa aangoo irra tureesi jireenya qananii jiraachaa ture ta'a sanirra kadabre garuu waan ichi kuufate hin qabu waan saammatee ichitti awwaallate hin qabu jechuudha. Gadduun Naayiroobiitti gamoon jaaranne jechuudha wanti ati hubachuu dandeessu gadduun Dubaay keessatti gamoo akka barbaade apaartaama akka barbaade ijaarrachuu hin dandeenye jechuudha. Kana maaltu godhee hin saamne jaama bakka kun already hin hanne hin saamne deemeef filannoon isa dhumaa paarkingii san dalaguu ture jechuu gaddeebi'e bakka boqonnaa qabaa jechuu namni kun fayyaa qabaa jechuu waan takka namni osoo ajjeefamuus hin fedhu sanbira kutee saamees ummata kiyyaa agabsee fi qananiin hin jiraadhu jee irra gaddeebi'ee dalagachuu jira bakka isaatu nagaa qaba jiraachuu jira. Maaliif gadduun mootummaa kana waliin hin hojjenne maaf gaddeebi'ee paarkingii hojjetaa yoo naan jette garuu baay'ee dogoggorte. Mootummaa kana wajjin hojjechuu kan barbaanneef gadduun ifa dubbatee jira. Uummataatu hojjeefamaa jira waraana waliitu gaggeeffamaa jira waraana kana keessa jiraadhee hanqananiidhaan mootummaa kana wajjin jiraachuurraa yoon akkasii jiraadha irraa wayyaa jee bakka yaada isaati dhugaa qabaas isaaf wanti sun boqonnaa waan ta'eef bakka hammaala yookaan humnaan qonyee irratti ulfina fuudhee jiraachuu turre salphataa jechuu nama tokkoon dhiiga nama tokkootiin daldalurra sanaaf boqonnaa waan isaaf kennuuf san dalagee gadduun kanaafoo isa gabbuusuutu nurra jiraare kabajaatu malaaf biyya bulchaan saamee mana akka barbaadee Adaamaa fi yookaan Naayiroobii ijaarratutti yookaan immoo Dubaay ijaarratutti gadduun arra gaddeebi'ee ministeera irraa gaddeebi'ee yoo akkasitti dalagatee jiraate maal isaa tuffatame maal isaa jibbitame kabajaa guddaatu isaaf malaa jechuudha Gaddoo Andargaachootiif hin saamne hin hanne ummata isaa osoo ajjeefamanii qananii isaa qofa laalee hin dhiifne sanaa mannaa gaddeebi'ee dalagachuu filate kabajaatu malaaf wanti isa gabbuusisanii isa arrabsaniif hin jiru dhimma kanarratti inninis deebii kennee jira deebiin inni kenne hunda caalaa ananatti tolee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan kiyyaa akka dubbatu hin barbaadu jee kaleessa viidiyoo daqiiqaa takka waan kana baay'eellee dubbachuu hin fedhu haasawaa osoo oolanis dhimma kiyyaa miti awwaannaan dalagaadha hin dubbadhu jee yaade kanaafillee ammallee yaada dheeraa kennuu hin barbaadu jee dubbate kaleessa maal jee ammaas irra deebi'een ibsaa ummanni waan kiyya irratti osoo xiyyeeffachuu baate yookaan waan kiyyaa osoo odeessu baate dhimma uummata ajjeefamaa jiru Itoophiyaanota waraana keessa jiranii osoo isaaniif dhimame baay'ee gaariidha jee Ameerikaa eega dhaqee gadduunumaan qabu kaleessa waan hin saaminiif waan jiraatuun hin qabu waan ta'eef dirqamee har'aa amata yoo xiqqaate amata 60 gadduun nama guddaadha. Eegan biyyaa deeme Ameerikaatti jiraachuun ni ulfaata waan ta'eef qarshiis hin qabuumi hin saamneemi hin hanneemi kanaaf dalagatee jiraachuun ammaaraa ciisadhumaa waan ta'eef anis akkuma nama tokkootti jireenya kiyya tattaafadhee keessaa ba'uudhaaf yookaan jiraachuudhaafuu dalagachuun irra dirqama waan ta'eef waan hin jiraadhu yoo xiqqaate mana kiraatu waan hin qabneef jechaan gabbee jee bakka mataa dhiiraati immoo jee mas namoonni baay'een ni nahaniif ni rifataniif warri mootummaa isatti yoo qoosanillee warri deeggartoota mootummaa yoo isa qoosanii isa gabbuusuuf yaalanillee namoonni baay'een rifatanii fi gargaarsa walii qabuudhaafiif kaan gadduun garuu ani hin barbaaduu jeera annan dalagadhee jiraadhaa innan barbaachisu jee bakka agartee bara namni ganna dooma keessa jiru yookaan 20 hanga 40 keessa jiru TikTok irra taa'ee kadhatutti YouTube irra taa'ee kadhatutti Facebook gubbaa taa'ee kadhatutti Gaddoo Andargaachoo amata 50 ol yoo xiqqaate amata 60 oli ani gargaarsaas hin fedhu nan dalagadhee jiraadha yaadame kanaaf ani waan hin jiraadhuun waan hin qabneef mana karaatu irra jira ilmaan qabaa kanaaf ammoo dalagadhee jiraachuu murteesse paarking gibbee kun anaaf kabajaadhaa jaanii jiran amma san gabbee dalagachuun kaleessa saamuu dhabuun anaaf boqonnaa tahee jira samuun tiyya nagaa qabdii jee Gaddoo Andargaachoo bakka kabajaatu malaan ammas
Kanaaf namoonni waan sanitti qoostanii baay'ee dogoggortanii jirtu jeena mana keessumaa qaamonni mootummaa deeggarra jettan. Gaddoon Dargaachoo bilisaan waan barbaade godhuu danda'a. Dhugaa dubbachuudhaaf gadduun osoo uummata isaatiif dubbachuu baatee Itoophiyaa keessa akkasumatti jiraateewu aaree jechuu callisee mootummaan ministeera tokkoof egaa waan takka kenne irraan fuudhu. Kana jechuun fakkeenyaaf mana ni kennaa fi namni tokko ministeera gaafatee mana ni fudhata. Konkolaataa mataa isaa qaba. Isa bira kutee waan xoorataa jedhamu kana mootummaan ni kennaa fi jechuudha. Namni san qananiin jiraataa jechuu xiqqaate namni tokko har'a magaalatti mana mataa isaa qabaatee jennaan yaa jireenya hin ga'a bakka kan dalagate illee yoo jiraate. Garuu gadduun waan osoo hin dandeenyeef uummata miidhamaa jiru waan arguuf uummata isaa keessaa beela. Fakkeenyaaf amma gadduun uummanni Amaaraa miidhamaa jira jechuudhaaf mirga qaba. Uummata keessaa bee waan ta'eef. Inumaa sadarkaa sanitti uummata isaatiif namni tokko yaadee yoo dubbate homaa rakkoon qabu. Warri Oromooti isarraa barachuu qaba malee wanti isa duulaniif hin jiru jeena manaan. Namni tokko uummata kiyyaatu miidhamaa kanan danda'u jenna mirga guutuu qabaa jechuu waan uummata isaa dubbachuudhaaf. Mirga qofatu hin taane namni tokko lammii keessaa beef dubbachuuf dirqama qabaas. Uummata Amaaraa har'a gareen faannoo hidhatanii fi mootummaan gamaaf gamana tumu jiran. Gareen faannoo uummata saniif qabsooneetu uummata san deebitee miidhuu jirti. Gadduun garuu san hunda hin dandeenye jechuudha. Kanaaf dubbate qananii san hunda kanaaf dhiise kanaaf har'a boqonnaan kiyya isa dhumaa an dalagachuudha jee namni kuni kanaafi kabajaa guddaatu isaaf mala jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti namoonni waan sanatti qoostan baay'ee dogoggortanii jettu. Namni tokko mootummaa yoo deeggaruu baatillee waanuma kabajaa isaa gabbuusu waan akkasii san keessa fagalu osoo baattanii baay'ee gaariidha jee amana. Akkas ture kanaa ol yoo dheerate bushaa taati walitti deebina gara gaafii gaafannee deebifnee adda galutti yaanaa jechuudha. Gaafiin jalqaba isin gaafadhee si yaadachiisuudhaaf nama dhiiraa waggaa dheeraadhaaf biyya takka bulcheen yookaan ammoo uummata isaa cunqurse tokkoon abbaa irree jenna afaan Oromoo seera afaan Oromooti. Dubartii yeroo dheeraadhaaf biyya takka bulchite fakkeenyaaf hooggantuu biyya takka tan yeroo dheeraadhaaf uummata cunqursitee bulchite yeroo maal jennaa kan jiru deebii gabaabaani dhiiraaf abbaa irree yoo jenne dubartiidhaaf ammoo haadha irree jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Jecha abbaa irree jedhamu kun yookaan ammoo awutookiraasiin namoota aangoo humnaan dhuunfatanii fi uummata cunqursanii biyya bulchan maraaf tajaajiluu ni danda'a. Kun dhiiraafillee jechuudha dubartiifillee itti fayyadamuu ni dandeenya. Jecha abbaa irree jedhamu kana mootummaa abbaa irree jennee fudhachuu dandeenya akka waliigalaatti. Fakkeenyaaf yoo dhiira ta'e abbaa irree jennee fudhannee dhalaates yookaan dubartii yoo taates abbaa irree jennee fudhachuu numa dandeenya. Yeroo baay'eellee miidiyaalee dabalatee namoonni afaanii yoo jecha kana fayyadaman irra baay'ee haadha irree hin jaanii abbaa irree jaanii nama fayyadaman. Dubartiidhaaf immoo akkasuma jaanis fayyadaman. Garuu koorniyaa gargar baasuudhaaf saala nama lamaanii adda baasuudhaaf yoo ni filanna jenne fakkeenyaaf dhiira takkaan abbaa irree yoo jenne dubartiidhaan garuu haadha irree jennee koorniyaa gargar baasuudhaaf baay'ee salphataa jechuudha. Deebii gabaabaanii dhiiraaf yoo abbaa irree jenne nama biyya bulchee amata dheeraa bulchee dubartiidhaaf garuu haadha irree jenna bakka gabaabaan. Sababiin haadha irree jennuuf waan biraatiif miti ammaas. Abbaan irree illee ni ta'a jenne irraa garuu koorniyaa gargar baasuudhaaf. Fakkeenya gabaabaa isinii kennee naa xumuru. Itoophiyaa namoota waggoota dheeraa bulchan keessaa tokko Mangistuu Hayilamaariyaam Dargii abbaa irree jennee yaamna. Gama dubartiitti yoo dhufnu fakkeenyaaf ministeera muummee Baangilaadesh Sheek Hasiinaa dubartiidha. Waggaa 20 ol biyya san bulchitee Baangilaadesh jechuudha. Abbaa irree jaanii yaaman namoonni baay'een. Garuu isin dubartiidha. Hoogganaan Itoophiyaa duraanii Dargiin garuu dhiira ture. Isaanis abbaa irree jennee isiidhaanis abbaa irree jechuu caalaa koorniyaa jara lamaanii gargar baasuudhaaf kan dubartii haadha irree jennee yoo yaamne afaan Oromoo keessatti homaa dogoggora hin qabu jechuudha. Gaafii biraa tanuma tana wajjin wal fakkaattu jabduu takka viidiyoo biraatiin gaafa walitti deebine isin gaafadhaa walitti deebina. Isinis yaada keessan kennaa akkanaan itti hiike kana yookaan akkanaan isin itti ibse kanatti hime waan isiniif fakkaate yaada laadhaa walitti deebina yeroo gaarii.